Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turummoo ani Yihun Ingidaati. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa burjii magaalaa Sooyyamaatti haleellaa jimlaa Oromoota Gujii irratti raawwatame namoonni 14 yommuu ajjeefaman kanneen 30tti dhiyaatan miidhamuu jiraattonni godina Gujii lixaa OMN itti himan. Haleellaan kun jiraattota godina Gujii aanaa Surroo Baar Guddaa gabaaf bahan irratti raawwatamuutu himame. Bulchiinsi aanaa addaa burjii ajjeechaa kana ilaalchisuun ibsa baaseen gareen nagaan jaallanne uummata gabaaf gara aanaa keenyaa dhufe irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwataniiru jechuun gocha raawwatametti gadduu ibse. Namoota yakka kana keessaa harka qaban seeratti dhiyeessuuf ammoo nan hojjedhaa jedhee jira. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti. Daangaa naannoo uummattoota kibbaatiif Oromiyaa jidduutti haleella godhamteen namoota hedduun ajjeefamuun baay'ee miidhaman. Haleella finxaaleeyyii gos burjiitti Oromoota Gujii irra sanbat darbu kan ban jedhaniin namooti kun afaan qaban nadheeniif ijoollee daratee ajjeefaman. Soddoma dhiyaatan immoo miidhamuun hospitaal jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jiraattoota naannoo Gujii irra odeeffate. Wanni waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa waan garaas nyaataati jechuudha. Uummata nagaa uummata waan takka quban kan uummata lolaafis qophiin kan uummata lafti nagaa jedhee gad magaala bahe. Eeganni magaala bahe akkuma uummanni sun dhumeen reeffi nama 5 magaala keessa bulee buluu warra bulchisun hin kenninudhanii ittiin taphataa turanii. Uummanni asii birmatee ammoon haqi hafee magaala yookiin naannoo Surroodhaa birmatee jira. Uummata san buusa yookiin kan muramee kan hoocamee kan rasaasaan rukutamee raaqa kufe kan barbaannee kan nadhanii gaafachi deeman raayyaa ittisa biyyaa dura kutee. Taateen tun daangaa kibba Oromiyaatiif naannoo uummattoota kibba magaala Sooyyam jedhamtu keessa guyyaa gabaya sanbat diqqayyaa uumamte ka jedhan jiraattoti godin Gujii lixaa uummata Oromoo Gujii ka gabayaaf irratti haleella tasa meeshaa qarqabaniif dhakaachaan godhamteen namna ganga lubbuu dhabee jira. Sababi isaanii kana jedhanii amma himanuun jiru beekta. Addeen namatti bitaa beekta Sooyyama magaala Sooyyamaa yookiin aanaa burjii jechuudha. Uummata kibbaa jalatti aanaa burjii magaala Sooyyamaati addeen Gujiitti bitan. Wanni kun akkuma tasaa ka ibidda lafumaatti qabatte malee uummata waan irraa beeku beekta guyyuu amantaan dheetettiin saba warra himatus. Karaa fuul Facebook waajjir dhimmoota koominikeeshinii aanichaatiin gadditti dhagaamu ibsat bulchiisi aanaa adda burjii goch godhameen gadditti dhagaamu ibsachuu warroota daba kan keessatti hirmaatan cuf seera dhiyees jechuun dhaadaati. Uummati Oromoo Gujiitiif burjiin obboleeyyaniif olla ka jedhe ibsiqoon qaamolee faalla nageen biikeenna taanii daba kan dalagee ordofee seera dhiyeessan eegaa jedhe. Namni gara 14 hin ajjeefame namni naannoo 34 hin madaa'e akkanatti uummata keenya fixanii eega fixanii nama abbaa kanaan jenne yakkamtoota seera dhiyaatuu qabadhaa warri ibsa baasanii garuu maali akka yaadameef maaliif akka godhamee lagammaa Gujii gaafii nama rifuu jabduu keessa jira. Oduu keenya itti aanuun barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa ajjeechaa bakka bakkatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru hiriira bahuun balaaleffatan. Aanaa addaa burjiitti dhalattoota Oromoo Gujii gabaaf gara simalan irratti haleellaa raawwatameen dhumaatii suukanneessaa mudatetti mufachuun hiriira kan ba'an barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa ajjeechaan bakka bakkatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafatanii jiru. Lubbuun ilmaan Oromoo kabaja haa argatu, mirgi lubbuun jiraachuu uummata keenya haa kabajamu kan jedhan barattoonni Yuunivarsiitichaa haleellaa waraanni mootummaa uummata nagaan keessaa jiraatu irratti itti fufiinsaan raawwataa jirus cimsanii balaaleffataniiru. Godinaalee Gujii fi Gujii lixaa dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraatti yakki waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwatu itti fufee jira. Ajjeechaan hidhattoonni mootummaa akkuma fedhan dhalattoota sabichaa irratti raawwatan gochi qe'ee jiraattotaa gubuu negeree uummatichaa balleessu hidhaa fi dararaan bakka bakkatti waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatan waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun uummata irratti raawwatan akkaan hammaatee jira. Qaamni aangoo irra jiru gocha waraana isaa bobbaasee uummata nagaa irratti raawwatu kanaan cinatti uummattoota barootaaf nagaa waliin jiraataa turan walirratti kakaasuun biyyattiitti walitti bu'iinsa sabaa qabsiisuuf yaalaa jiraachuutu himama. Shira kanaan wal qabatee dhalattoota Oromoo dabalatee lubbuun lammiilee nagaa hedduun yeroo garaagaraatti darbaa jira.
Abaaw fi kaafaa'oo dabalatee paartileen siyaasaa mormituu kudhantaan gamtaa paartilee mormitootaa hundeeffachuu ibsan. Paartileen kunniin adeemsa raawwii marii biyyaalessaa ilaalchisee garaagarummaa yaadaa mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu gidduu jiru ilaalcha keessa galchuudhaan yaadaa fi tarsiimoo sirna dimookiraasii dhugaa gadi dhaabuudhaaf ni ta'a jennee itti amanne dhiyeessuuf gamtaa kana ijaarrannee jedhanii jiru. Guutuun ibsa gamtichaa akkatti aanutti qindaa'eera. Adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalaa Oromoo dabalatee paartileen mormituu kudhantaan gamtaa paartilee mormitootaa hundeeffachuu ibsan. Kaayyoon gamtichi hundaa'eef adeemsa marii biyyoolessaa fi yaadameen kan wal qabatu akka ta'e ibsi gamtaa paartilee mormitootaa kun ni akeeka. Adeemsa raawwii marii biyyoolessaa ilaalchisee garaagarummaa yaadaa mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu gidduu jiru ilaalcha keessa galchuun yaadaa fi tarsiimoo sirna dimookiraasii dhugaa gadi dhaabuudhaaf ni ta'a jennee itti amanne dhiyeessuuf gamtaa kana hundeeffannee jedhan paartileen kunniin ibsa waloon baafataniin. Adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa Oromoo, Paartii Haqaa fi Dimookiraasii Uummata Affaar, Paartii Uummata Affaar, Areenaa Tigraay, Dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Doongaa, Hibir Itoophiyaa, Madirak, Adda bilisummaa Uummata Ogaadanii fi warraaqsi biyyoolessaa Uummata Walaayittaa paartilee gamtichaa ijaarratanidha. Paartileen miseensa gamtichaa ta'an kunniin rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee wal waraansa yaaddessaatti ce'aa jiruuf marii karaa nagaatu fala ta'a jennee amannaa jedhu. Rakkoo fi muddamaa siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee jiruuf furmaata waaraa diriirsuudhaaf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise barbaachisaa akka ta'e paartii biyya bulchu dabalatee hunduu waliif galaa kan jedhu ibsichi. Haa ta'u malee paartileen siyaasaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu tarsiimoo marii fi waliigaltee biyyaalessaa bu'a qabeessa geggeessuudhaaf mari'achaa fi walfalmaa wayita jiran kanatti paartiin biyya bulchaa jiru yaada paartilee cinatti dhiisuudhaan wixinee seera adeemsa marii fi waliigaltee biyyaalessaa ilaalchaa fi dantaa garee tokkoo qofa giddu galeessa godhatetu hojiirra oolchuudhaaf abbalaa jira jedhe. Adeemsi marii fi waliigaltee biyyaalessaa jalqabarraa eegalee hanga dhumaatti qaamolee dhimmi ilaallatu mara kan hirmaachise ta'uu osoo qabu paartiin biyya bulchaa jiru jalqabumarraa eegalee haalli itti koomishinii marii fi waliigaltee biyyaalessaa hundeessi amanamaa miti. Akkasumas koomishiniin hundeeffame jedhame kun qaamolee sochii siyaasa biyyattii irraa ugguramanii fi qaamolee mootummaa waliin wal waraanaa jiran akka quunnamuu fi mariisisuuf qajeelfamni tumame tokkollee hin jiru jedha ibsi kun. Gamtaan paartilee mormitootaa kun gaamni siyaasaa yeroo ammaa biyyattii mudatee fi gara wal waraansa hamaatti ce'ee jiru marii fi waliigaltee biyyaalessaa haqa qabeessaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu mara hirmaachise qofaan furmaata argata jedhee amana. Adeemsa dogoggoraa fi shira marii fi waliigaltee biyyaalessaa geggeessuudhaaf raawwatamaa jiru hubachuun shira kana dura dhaabbachuuf kan socho'u ta'uu kan eeru gamtichi marii fi waliigaltee qaamolee hunda hirmaachisee fi bu'a qabeessa ta'e geggeessuuf yaada furmaataa fala ta'u dhiyeessuuf murteessinee jirra jedhe. Gamtaan paartilee mormitootaa marii fi waliigaltee biyyaalessaa rakkoo siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee biyyattii mudatee jiruuf fala ta'u geggeessuudhaaf adeemsisaa ulaagaalee sadarkaa addunyaatti guutamuu qaban guuttachuu qabaa jedhe. Kana malees naannolee biyyattii lola keessummeessaa jiranitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu sadarkaa addunyaatti fudhatama qabu raawwatamee lolli haala amansiisaa ta'een dhaabbachuu akka qabu gaafate. Mootummaa fi qooda fudhattoonni ijoo ta'an waliin ta'uudhaan adeemsi raawwii marii fi waliigaltee biyyaalessaa haqa qabeessaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu mara kan hirmaachise ta'uusaa fi kanaanis paartileen marii fi waliigaltee kana raawwatan adeemsicha kan deeggaranii fi murtii marii biyyaalessaa booda kennamus fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu isaanii mirkaneessuu akka qaban gaafate. Adeemsi marii biyyoolessaa walaba iftoomina kan qabuu fi qaamolee hundumaa kan hirmaachise ta'uu isaa mirkaneessuuf paartileen siyaasaa marti miseensota koomishinii marii biyyaalessaa keessaa bakka bu'ummaa gahaa qabaachuu fi adeemsa filannoo miseensotaa fi ulaagaalee filannoo keessatti qooda fudhachuu qabu jedhe.
Dabalataanis tumaaleen wixinee seerichaa kanneen ta'e jedhamanii namoota dantaa dhuunfaa isaanii milkeessan filachuudhaaf tumaman haqamuu akka qaban hubachiisee jira. Dhimma ajandaa qopheessuutiin wal qabatee adeemsi iftoomina qabu kan qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu marti loogii tokko malee akka irratti hirmaatanii fi mirkaneessaniif carraa kennuuf diriiruu qaba jedhe. Yeroo addunyaa guutuun akka ollaatti walitti hidhamnee jiru kanatti murtoowwan murtaa'an biyyoota biroo birattis fudhatama kan qabaatan ta'uu qabu kan jedhu gamtichi. Kanaafis marii fi waliigaltee biyyaalessaa kana haqa qabeessa gochuuf qaamoleen idil addunyaa walabaa fi amanamoo ta'an akkaataa barbaachisummaan keessatti qooda fudhachuu qabu jennee amannaa jedhe. Adeemsi marii fi murtoonni kennamu kamiyyuu iftoomina kan qabuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu mara kan hirmaachise ta'uu qaba. Nageenya hirmaattota ijoo ta'anii sadarkaa amansiisaa ta'een tiksuu, hordoffii qaamolee idil addunyaa jajjabeessuu, hidhamtoota siyaasaa mara hiikuu fi namoota hubamaniif deeggarsa nyaataa fi qorichaa dhiheessuu dabalatee tarkaanfiiwwan nama amansiisan fudhatamuu akka qabaniifis gaafate gamtichi. Bu'uura fedhii fi dantaa uummata keenyaatiin geggeessitoonni paartilee mormitootaa marii biyyaalessaa kanarratti qooda fudhatan akka hin doorsifamne akka hin miidhamneef yookaan ajjeechaan akka irratti raawwatamneef hirmaattota marii biyyoolessaa ijoo ta'aniif tiki nageenyaa amansiisaan diriiruu akka qabus gaafate gamtaan paartilee mormitootaa kun ibsa kaleessa baaseen. Oduu keenyatti aanuun maqaa miseensota dubartootaa paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran jedhuun ibsa haala yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa keessa jirtu ilaalchisee kennamaa jiru keessaa qooda kan hin qabne ta'uu dameen dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo beeksise. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu jalatti hiriiruun qoonni dubartoonni Oromoo gumaachaa turanii fi har'as ba'aa jiran guddaa ta'uu kan yaadachiisu dameen dubartootaa fi daa'immanii ABO. Rakkoolee walxaxaa uummanni Oromoo yeroo ammaa keessatti argamu irra aanuuf hirmaannaa dubartootaa daran guddisuun fardii ta'uu ABO'n ni amana. Kana milkeessuuf ammoo dameen dubartootaa fi daa'immanii ABO ciminaan hojjechaa jira jedhe. Dameen dubartootaa fi daa'immanii ABO dhaabbilee siyaasaa mirga dubartoonni siyaasa, diinagdee fi hawaasummaa keessatti qaban akka kabajamuuf hojjetanii fi bilisummaa uummattootaa fi qabsaan waliin hojjetaa turu. Fuulduraafis waliin hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsuun yeroo ammaa miseensota dubartootaa paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiranii maqaa jedhuun ibsi haala yeroo Itoophiyaa irratti kennamaa jiru garuu beekamtii isaatiin ala ta'uu ibsee jira. Ibsa kana keessatti qabxiilee ka'an guutummaatti mormuu baannuyyuu nuyi akka damee dubartootaa fi daa'immanii ABO'tti beekamtii fi hirmaannaa keenyaan ala ibsa bahee ta'uu beeksifna. Adeemsota akkasii keessatti paartileen siyaasaa hundi hirmaachifamuu qabu jennee amannaa jedhe. Gumiin dubartootaa maqaa paartilee siyaasaan paartilee muraasa qofaan ijaaramee jiru akka bakka buutonni dubartoota paartilee hundaa hirmaatanitti ibsa baasuun chaappaa seeraan alaa fayyadamanii jiru. Adeemsi akkanaa aadaa walamantee fi waliin hojjennaa paartilee illee ni miidhaa jedhe. Adeemsi akkanaa akka sirratuufis gaafatee jira dameen dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraatti dargaggoo abdii qabatamaa hin taaneen sossobuu fi dirqisiisuun gara adda waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni himan. Aanaalimmoo gannatirraa jiraattonni dubbifne akka jedhanitti ijoollee umriin isaanii waraanaaf hin geenye dabalatee dargaggoonni hedduun gariin sossobamanii gariin ammoo dirqisiifamanii gara adda waraanaatti fe'amaa jiru. Ijoollee waggaa 14 fi sanaa ol ta'an manneen barnootaa keessaallee baasuun waraanatti oofaa jiraachuutu himame. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Dargaggoota abdii qabatamaa hin taaneen sossobuu fi dirqisiisuun gara waraanaatti akka makaman taasisuun taatee godinaalee Oromiyaa garaagaraatti tibbana bal'inaan dhagahamaa jirudha. Yoo deemtan paayileetii taatanii xiyyaara balaliistu, ajajaa dhibbaa taatanii miindaan guddaan isiniif kaffalama, lafatu isiniif kennama fa'aa jechuun dargaggoota sossobanii gara waraanaatti fe'aa jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN isaan sossobbiin deemuuf mataa jabaatan ammoo humnaan dirqisiisanii ergaa jiraachuu himaniiru. Taateen kun bal'inaan keessatti kan mul'atu godina Jimmaatti ijoolleen manneen barnootaa keessaallee osoo hin hafin qabamanii gara adda waraanaatti ergamaa jiraachuutu himama. Aanaalimmoo ganda bisimaatti gochi kun akkaan hammaateeraa jedhu jiraatanii garasii dubbifne. Ijoollee umurii waraanaaf hin geenye manneen barnootaa keessaa funaananii gara waraanaatti ergaa jiraachuu himan. Godina Jimmaa aanaalimmoo ganda bisimaa kan jedhamu ijoolleen achi Hussein Abduu kan jedhamu tokkoo fi Anwar Imaam kan jedhamu tokko ijoollee waggaa 14ti mana barumsaati guranii fuudhanii deeman.
ijoolleen kutaa 8 baratu jara kana kan amma qaawame nan beeka sirriitti umurii isaaniillee nan beeka ijoollee isaaniillee ollaadha jarre ijoolleen kun ana limmu gannatee amma gandii adda addaan hin jira gandoota san keessatti akka jiru ijoollee waggaa 14 olii dirqamanii akkasitti fuudhaa deemaa jiru mana barumsaarraa dhufanii burjaajessanii haalan taaniin galmeessanii deemu dura galmeessanii burjaajessanii galmeessanii deemanii cimaa konkolaataa fudhatanii dhufanii fuudhanii deemanii dirqama waraanuma keessudha bakka kaan federaal poolisii jedhu kaan raayyaa biyyaatti makamaa jedhu ijoolleen oo baqattee deemti maatii walgahii fuudhanii deemanii akkasitti baay'ee cunqursaa jiru namoonni mirga isaanii kabachiisuu hin dandeenye gara baadiyyaa kana naannoo sanatti baay'ee ulfaataa wanti akkasii kun. Gochi dargaggoota dirqee waraanatti bobbaasu kun keessumaa gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti hammaatee jiraachuu ibsan jiraattonni aanaa Limmuu Gannatirraa dubbifne qaamni mootummaa gam tokkoon dargaggoon nagaan qeesaa akka hin jiraannee fi dararaa gama biroon ammoo fedhii isaanii fi hayyama maatii isaaniitiin ala gara waraanaatti fe'aa jira jedhu jiraattonni sababa kanaan dargaggoota hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuuf dirqamuu ibsan. Aanaa Limmuu Gannat keessaa kana duras lafatu isiniif kennama miindaa gaarii argattu jechuun dargaggoonni hedduun gara adda waraanaatti ergamuu himu jiraattonni aanaalee Oromiyaa garaagaraatti kanaan dura dargaggoonni bifa kanaan funaanamanii adda waraanaatti ergaman hedduun isaanii waraana hiika hin qabne irratti aarsaa lubbuu kaffaluuf dirqamuun isaanii waan yaadatamudha. Maddeen alaarraa oduu arganne keessa ammoo hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei diinota Iraantu akka tasgabbiin hin uumamne taasisuun Riippaabilikaa Islaamaa aangoorraa kaasuuf hojjechaa jira jechuun himatan. Iraanitti baatii darbe gamoon tokko jiguun lubbuun namootaa galaafachuu dabalatee akkasumas daballiin gatii nyaataa haalaan hammaatee jiraachuun uummata biyyattii bulchiinsa Teheraan mormuun hiriira akka bahuuf dirqisiisee jira. Bulchaan Iraan kun Ayatollaan garuu qaala'insa gatii nyaataa biyyattii keessatti mudateef qoqqobbii Ameerikaatu balaaleffatamuu qabaata jechuun ofirraa achi qabuuf filatanii jiru. Guyyoo Waariyoo bal'ina isaa isinitti hima. Deestu Ayatollah rabbiin kasi fudhatuutiin dhaadannoo finciltootaatti nama amantaa guddayyan nakkuumat qabbaneessuuf erga tarrabsanii haasa'u dhowwan inni immoo Ameerikaatti uumat nakkaasuu jiraa jedha. Ayatollah Khomeini mu'aajidoof hoogganaan olaanaan Iraan uumataa wal dhabee jedhu biyya Ayatollah Ali Khomeini Iraan dhiyootan fincili uummata sababoota lamaan dhooy hoogganaa olaanaa biyyattii watwaachisuu irratti argama. Dhumji dabre keessa gaamoon ijaarsir jirti tokko qaarii lubbu qulqulloota gaaga hordofee uummati mormii kharaabay taatee miidiyaa hawaasarra baay'ee qoodamuun uummata biyyattii mufachiisuun isii dubbatam kun Iraan kuta bulchiis Huzeestaan keessatti uumamuun lubbu namoota 34 nyaad hammaleelle namooti 4 ol baduuna gammaa barbaadamaa jiraachuu isaanii BBC'n gabaas. Mootummaan Ayatollah Khomeini kantiibota magaala kan bulchaa turaniif kontiraaktaroota lam dabalate namootan 13 wankiseensis jedhuus uummati biyyattii maal na dhibdeef malaammaltummaa dhumaati ilmaan namaatiif sababta jechuun falmirratti argamu. Daballiin gatii midhaan nyaatammoo qiyaama biraatti ofii jiru gannat fakkaatee jiraachan rakkoof nu saaxilte qilee bu'ii jedhaniin inni garuu qaala'insi gatii nyaata biyyatti keessa muudateef qoqqobbii Ameerikaa balaaleffatamu qab jechuun dubbata. Joining us now is our correspondent in Tehran, Reza Saya. Iraan Ameerikaan barku 953 fonqolchi mootummaa biyyisii irra godhamtee Waashingtan keessa qab jechuun qomaatti. Ameerikaan immoo barattooti Iraaniin baasiteen Teheraanitti argam caacaa cabsite lamiiletii gargalchiti jechuun qubitti qabdi. Wamtaateefu biyyiti Joe Bideniif Asar Rouhani Ameerikaa firaani agil walti didiimestuun jala fardeeniin gubbaa immoo niikuleeriif misaayilii wal qoraasu kajeelanas bubbulu isaanii dubbatama. Akkeen war faranjoota barku 980 biyyiti tun lamaan takkuma naga bulte nagoolte waliin hin jenne imbaasii wal keessatti jaarrachuu dhiisi dippiloomaasii wamaallee waltiin qabanii jedhu. Kanaaf duub Iraan Paakistaan gulaan Ameerikaan immoo Swiizerlaand gulaayyoo gaalirra badan faallee wali barbaadu. Niikuleerii rakkoo biraa dhimmi niikuleerii kanirratti Ameerikaaf raawwagga baay'eef eegi qubalti qabaa baaniin booda ammayyi guyya 3 2020 xuyyuuri Ameerikaa hagarin dhufeef namni tokko hin beekne naannoo buufata xuyyuur Baagdaad koote waraan Iraan Jeneraal Qaasim Suleyman koolaan dha'u
jedhuun nam guddaa kan dabalate hiriyoota isa afur battalumayyoo jeesu rasaasi gugurdayyaan xuyyuur aab Doonaald Tiraamp bulgaafate jedhan kun ajaja waraan Ayatollah Jeneraal Suleeman Jabdu burkutee surra kakaa'e reeffisa warqaan irratti baasu dadhabanii qubeella warqii tannoo ofirra qabuuf qorannoo qacce sanyiitiin mirkaneeffatan. And the Middle East's most brutally effective commander, Qasem Soleimani, is dead. Ijjecha nam kanaattaan sun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp alaaba Ameerikaa kawa biratti hin barreessin fuul feesbuuk isarra dhoopuun ijjecha Suleeman kana yoo dhaadat garaagarummaa daqiiqa 30 keessa deebise jechi Iraan never won a war but never lost negotiation yookaan Iraan waraanaan mo'achuu hin dandeettu garuu araaraan mo'achuu hin dadhabde jedhe maxxansu warduwaa geeraree amal maraattummaa isaatiin addunyaa waccisiisa. Waashingiitan DC hayyuu dadhaban badii goota sabarra raawwatteef bultii dhiyoo keessa dhiibatteetti dhalti jechuun Iraan illeen deebitattama kennit. Haal kanaan duub waraanni Iraaniif Ameerikaa Baagdaadiin itti keeyyatan fuul miidiyaa hawaasa irratti fufee shaawwisee dadhaban. Teheraan illeen tarkaaffii weebsaayitoota Ameerikaa haleeluun aaloo baateen kompiitaroota Ameerikaa hedduu goobsitee odeeffannoo Waashingiitan hedduulle saamte. Tiraampiif Rohaaniin filannoon gaggeeffaman. Baayiden pirezidaantii Ameerikaa Ibraahim Raayis immoo dura Iraan ta'uun filataman. Ayatollah aadaan itti buutu waan hin jirreef ammallee hoggana olaanaa Teheraan ta'uun masaaraa mootummaa keessatti argama. Eegi warraaqsi Islaamummaa jechuun Islamic Revolution akkeen war faranjoota bara 1979 gaggeeffaman qabatee as Iraan hoggantoota olaanoo lamaan bulaa ture. Isaan illeen Ayatollah Ruhollah Khomeiniitiif hoggana Ayatollah Ali Khomeiniitii jedhu. Ayatollah Khameneiin duuqabaa nam yaad mormitootaati jedhu. Magaal guddoo biyyattii Teheraaniif Busheesh dabalate 1000 ba'uun arrabsu irratti argama. Warri ceeraaf fokkombeen hattootaaf saamtota jedhanii haasa hoggantooti olaanoon godhuuf turan jaladdaan kutaan. یک اهرام فشاری علیه نظام درست میکنن. walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatooma.